Welcome. Akkam jirtan nagaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan. Kun daraaraadha. Asumaan warreewwan like, subscribe gootan channel kana ol guddiftan thank you very much hedduu galatoomaa isiniin jedha. Akmallee akkasuma subscribe godhaa, like godhaa barnoota keenya kan walii qoonnu ta'a. Har'aa kuni akkamiin biliyeenera ta'uu danda'ama? Nama wahii tokko kan biliyeenera ta'e kan umriin waggaa 60 keessa jiru akkana jechuun lafa kaaya. Keessattuu dargaggeessi waggaa 20 gad jiru biliyeenera ta'uudhaaf. Biliyeenera ta'uu yoo barbaade seerota 8 kana silaa qabaatee ija. Namni kuni nama biliyeenera umrii waggaa 60 akkamiin akka biliyeenera ta'e hima. Seerri tokkoffaan ati maatiin ati keessaa dhufte yoo dureeyyii ta'uu baatan maatiin dureeyyiin si keessaa dhufuu qabdi yookaan si keessaa bahuu qabdi. Ati miskiina keessaa waan dhalatteef ilmaan kee miskiinummaa dhaalchisuu osoo hin ta'in murannoo ati maatiin keessaa dhufte harka qalleeyyii yoo ta'an maatiin dureeyyiin si keessaa dhufuu qabdidha. Maatii dureeyyii keessaa dhufuu dhabuun kee maatii dureeyyii uumuudhaaf wanni si dhorku hin jiru yaada jiru haa. Seerri lammaffaan waa'ee dubartootaatti dhiisiyya. Takka qofarratti xiyyeeffadhu. Isii saniitutu kaayyoolee barbaadduu fi galma dhaquu feetu hunda keessatti si gargaara waan taateef asii fi achi dubartii jala fiiguun hin barbaachisu jechuudha. Takka irratti xiyyeeffadhu jechuudha. Biliyeenera ta'uu yoo barbaadde yookaan qabeenya keessi harkaa faca'aa jechuudha. Lammaffaa seera lammaffaa ta'uun seerri sadaffaan tasuma namni si ol hojjete yookaan namni si ol jiru sin hamatu yookaan sin miidhu yookaan si arrabsaan oolu yeroo hunda namoota nama qeeqaa oolan nama homachaa oolanii yookaan namootan si hamachaa oolan warra sii gad hojjeteedha. Sii galtee kanaafuu namoota si duubaa si arrabsan si duubaa waa siin jaaniif tasan rakkatinii jechuudha. Maaliif warri si ol jiran tasuma sin hamatan yookaan sin arrabsanii jaa. Seerri afraffaan ammoo kan injifatu yookaan namni injifatu nama moohamee. Because biliyeenera ta'uun yaaltee kufuu keessa jirtidha. Namni yaalleen kufne tasa injifachuu hin danda'u jechuudha. Injifataa jechuun nama moohamee jechuudha jaa. Akkana jechuun nama takka lama sadii ol irra deddeebi'ee yaalee tu injifataa ta'ee argamaa jaa seerri afraffaan. Kanaafuu nama moo'ateetu injifataa ta'a jaa seerri sadaffaan. Seerri afraffaan. Seerri shanaffaan ammoo namoonni gaafni isaan sitti maraatan, gaafni isaan si jibban, gaafa ati akka isaan sitti fayyadaman hayyamuu fi diddeesiin jaa. Maal as keessatti si ibsu barbaade? Gaafa namni si arrabsu, gaafa namni gad si harkisu, gaafa namni waan hin taane sitti oofu, jibbensa sirratti oofu, gaafa ati akka inni si fayyadamu isaa hayyamuu diddeedha. Gaafa namni akka si fayyadamu hayyamuu fi diddee karaa guddinaa karaa nama biliyeenera ta'uu san qabattee jirtaa jaa. Seera shanaffaa namni hayyuun diinagdee kuni kaa'e akkasuma namni waggaa 60 kan biliyeenera yookaan maallaqa guddaa qabu kun. Seerri jaaffaan maal jaa? Tasuma jechuun waan galmaan geesse. Siigaltee waan achii goote waan bakka yaaddeen geesse kana hin maxxansinii waan raawwatte hin maxxansinii miidiyaa hawaasaa waan adda addaa irratti hin haasawinii. Yeroo hunda miidiyaa hawaasaa kanarratti just waan taphaa fi waan gowwoomsaa fi waan namni sirraan dhayin waan akkanaa maxxansii. Maaliif? Kun hegereen qabu jedhanii akka yaadaniif. Maaliif ilmi namaa wanni inni jibbu fooyya'insa itti fufaa jibba. Guddina ati agarsiisaa deemtu waan jibbuu jecha kanaafuu wantoota galmaan geesse miidiyaa adda addaa irratti maxxansinii wanni ati maxxansuu qabdu maalidha? Wantoota isaan onduraa dhiise kun hegereen qabu akka isaan siin jedhan wantoota taphaa jookii waan akkanaa maxxansii jaa. Seerri jaaffaan isaa. Seerri torbaffaan ammoo gaafa ati dadhabaa taatee mul'atte. Dadhabaa taatee mul'achuun kee namoota sitti amanan yookaan namoota ati kana jabina keessatti amananiif kabaja dhabuudhaa jaa. Kanaafuu dadhabaa taatee mul'atinidha. Dadhabaa taatee mul'achuun kee namoota sitti amananiif kabaja dhabuudhaa jaa. Arraaf kan dhumaa seerri 8ffaan hayyuun kun lafa kaa'e maal jaa? Ji'oota 6 itti fufiinsaan xiyyeeffannaa fi naamusaan osoo addan dhaabne wal cimtee yoo hojjette jijjiirama jireenya kee guutuu keessatti fiduu dandeessaa siin jaa. Arraaf hanganaan qabadee dhufe warri isinitti tolee subscribe godhaa. Barnoonni kiyya arraboota halkanirraa kan itti fufu ta'a. Ispeeshaalii waa'ee diinagdeedhaa fi akkamiin nama maallaqa guddaa horannee biyya kana keessatti abbootii qabeenyaa taana akkasuma akkamiin siyaasaanis aangoo siyaasaa gurguddoo sadarkaa addunyaatti sadarkaa wanni torachuu dandeenya. Keessattuu qabeenyaa wal qabatee kan yeroo baay'ee irra haasoo nu ta'a
asumaan arraafan garaan isinii qabadhe dhufee qophii wal fakkaatu hanga walitti deebinu akkuma barame peace.